Milko. Seenaa wayii sitti odeessa. Haadha manaatii fi abbaa manaatu jira ture. Achi haati manaa midhaan galfatu. Midhaan galfattee baadiyyaatti maal goota sanyiidha ol keessa. Sanyiidha ol keessatti isaa fi nyaattan kan gabaa geessutis hin geeffata. Achi qamadii ol kaawwatan sanyiidhaaf qamadii facaasuuf jechaadha. Achi jaartiin qamadichaa kooftee fixxee sanyii facaasuun ga'a. Abbaan manaa qamadii facaasa jedhee lafa qota. Inuma qota amma maal gooti yoo akkanumatti fixeera sanyii jette dubbii ka'a. Achi maal gooti karaa inni lafa qotu daggala seenteet barri baranuu giti. Akka inni nugii qotu jechuudha. Akka inni nugii qotu nugii qabdu nugiin fixne. Nugiin fixne haa kaawwatee isa fixne. Akkasitti akkasumas barri 2012 kan maalii ture barri 2012. Barri 2012 kan fuggisoo ture. Baruma bitaa namatti galu wayidha. Kanaafuu 2012 fuggisoodha jennee barri 2013 immoo maal akka ta'u. Walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kun waa'ee ilaalleedha torbanitti akka tokko karaa miidiyaa koo kan isiniif darbu daawwadhaa. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun walaallee karaa miidiyaa kootiin qophaa'ee isinii dhiyaatudha. Qophiin keenya har'aa taateewwan bara 2012 keessa ta'an gurguddoo fi akkasumas taateewwan gurguddoo ta'an isiniif dhiyeessina nu wajjin tura. Egaa kunis baranumatti jennee episoodii kana kan maqaan laanne taateewwan bara 2012tti mudatanii warreen ijoollee jennee filanne jechuudha. Kanarraa isaaniif qabanneedhaan namni ture. Kanaafuu inni jalqabaa nurra jalqabne irreechi waggaa 150 booda handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti gaggeeffamuudhaan fulbaanni bariitee jechuudha. Qophiin sun qophii baay'ee namatti tolu ture. Oromoodhaaf miirri kaka'umsaa miirri ofitti deebi'uu miirri aadaan keenya deebi'uu seenaan keenya kabajamuun nutti dhaga'amee ture. Irreechi kan kabajame qofa irreeffachuu qofa odoo hin taane feestivaalaan ture fiigichiin ture sagantaalee adda addaa miidhagoo ture haala saniin ture fulbaanni kan kabajame. Finfinneen gaa Oromoo urgaa'uudhaan jalqabde jechuudha bara 2012. Kun jalqabbii gaariitu ture egaa Oromoofis gammachuu guddaa ture waggaa dheeraadhaaf kan irreecha magaalaa isaa handhuura isaarratti osoo hin irreeffatiin ture. Kanaafuu sun deebi'uu isaatti gammachuu guddaatu Oromootti dhaga'ame jechuudha. Isatti aansuudhaan immoo dhumuun gololleessaa fi gara jalqabaa sadaasaa keessa immoo yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argaman barattoonni Oromoon barnootaaf jireenya isaanii fooyyeffachuuf jireenya isaanii keessatti yuunivarsiitiin akkuma beeknu iddootti barattoonni gara fuulduraatti wanta hojjechuu barbaadan baratanidha. Soogaa achi deemanii baay'een isaanii kan digirii yookaan maastersii fudhatanii dhufan osoo hin taane gareeffa isaanii tochi furaa namaa ture miti. Inni taatee baay'ee nama gaddisiisu ture. Isa booddees barattoonni yuunivarsiitonni baay'inaan adeemsi baruuf barsiisuu barnoonni addaan ciccitee ture. Garuu immoo isumatti aansee maaltu ta'e dhugaa ijoollee Oromoo kana dabsuuf waan ijoollee Oromoo kun akka hin dubbatamneef drama wayitu jalqabe. Drama wayitu kufiinsaa fi amma yoonatti xumuramintu kufiinsa qabuu fi amma yoonatti xumuramintu ture. Innis maal inni dubartoonni fi barattoonni hammi ta'e hammi isaanis hin beekamu. Maaliif yeroo tokko tokko hin baay'ee kanatti fakkaata. Inni tokkichi tokko ta'ee tokko sadi ta'ee akka sillaasota akkuma jedhu Dr. Zalaala akkasitti baay'atu natti fakkaate. Isaan ijoolleen badanii hin banne jiru hin jiran hin deebine waa'ee kana miidiyaan mootummaas aangoonni mootummaas itti dhimmanii haasa'aa turanii garuu kan dhugaadhaan qabatamaadhaan du'anii reeffi isaanii haadhaaf abbaa isaaniitii ergamaa ture yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessa ijoollee du'aniif isaaniif dhugaan isaanii hin barbaadamne. Kuni maal agarsiisa beektaa baay'ee waan gochuu barbaadan dhoksuuf gaafa jedhanii wantoota faallaa sanaa jiran immoo godhaniitu ittiin dhoksuu barbaadu beektaa.
akkuma tikaasee ijoolleen baay'ee dhumaniiru, ijoolleen baay'ee du'aniiru, ijoolleen baay'ee barumsa isaanii dhiisanii kan waggaa 5ffaa eebbifamuuf jedhee dhiisee jira, kan waggaa 3ffaa dhiisee jira, kan immoo jalqabumaa jalqabee deemee yaadigaa waggaa 5 baratee haadha hiyyeettiitu erge ta'uu danda'a, abbaa harka qalleessatutti dafqee erge ta'uu danda'a. Egaa dubbii kanaan wal qabatee gaafa barataa waggaa 5 guutuutti hidhamee eebba isaa eegee reeffi isaa gara maatii isaatti deebi'u baay'ee wanta nama qaanfachiisudha. Sana gochuun isaanis diraamaa tikaasee hojjetanii amma ammaatti illee xumuramnee gara fuulduraattis gamee bara 2013 hin xumurre eegna amma ammaatti garuu wanti isaan godhan hin jiru. Waan tokkoon kaasuu barbaada asitti. Yuunivarsiitonni baay'een ijoollee Oromoo adabanii turan beektaa. Ijoollee Oromoo haala sirrii hin taaneen namni baay'een haala barumsiisaa ta'een adabsiisanii adabanii turanii waaqni immoo gargaaree hunduma ishee dallaadhaa baasee koronaa dhibeedhanii akka godhan hin beekani. Waan nama maaliif waggaa tokko adabamaniiru waggaan isaanii dhumeera. Itti deebi'u jechuudha. Itti fufu. Inni jedhu gaaffii bara 2013 keessatti deebii argatudha jechuudha. Itti aansuunis kanuma wal qabatee jechuudha. Dubbiin garaagaraa ka'uun akkasumas illee qaamolee mootummaadhaan eeyyamni kennamee fi kan hidhatantu jira jedhamuudhaan isaaniin illee qulqulleessuu jecha neetwoorkiin addaan citee ture Wallaggaa keessaa guutuma guutuutti neetwoorkiin citee ture gara Amboo kana ammoo gara Shawaa Lixaa kana ammoo konneekshiniin kan moobaayilii yookiin daataan hojjechaa ture jechuudha. Kanaafuu kana wal qabatee illee wantoota baay'eetu mudachaa ture jechuudha. Ati maatii keef namni finfinnee jira si wanni kun immoo kan ta'aa ture yeruma ijoolleen yuunivarsiitii keessa akkas ta'aa turte jechuu ijoolleen rukutamanii du'anii ari'amanii alafaa bulaa bakka turanitti ijoolleen sa'aatii sanitti ijaa ture baay'ee ijoollee baay'eetu dhiphachaa ture maaliif maatii isaaniitti wal qunnamuu hin dandeenye ture. Warri qaama hidhate qulqulleesse sun akka milkaa'e abdii guddaan qaba maaliif qulqulleessines jechuudhaan isa booddee intarneetiin waan gallakkifameef balas isaan qanna'eetoo balas isaan qulqulleessanii jechuudha. Haa ta'u egaa qulqulleessaniittu inni itti aanummoo maalidha? Sadaasa 30 Nobel Peace Prize muummichi ministeera Itoophiyaa fudhateera jechuudha. Nobel Peace Prize kun baay'ee wal falmisiisaa ture yeroo erga kennamee boodas osoo hin kennamin duras qaamoleen garaagaraa iddoo lamatti hiramuun kan kennamuufi qaba kan kennamuufi hin qabu kan jedhan baay'eetu kaasee jechaadha. Nobel Peace Prize komiteenis sababa inni nagaa Eertiraa wajjiniin buuseefidha kan nuun kennine malee nagaa biyya keessaa jiru nuun ilaallatu jedhanii. Egaa kun gaaffii adda biraa kaaseera. Namni biyya ofii bushuu nagaa gochuu hin dandeenye akkamittiin biyya ollaasaa jiru sababa nagaa buuseef jedhamee laatama jedhanii qaamonni baay'een mormii garaagaraa kaasaa turan jechuudha. Istii lamarraatti illee mormii maaliif kun amma fakkeenyaaf wallabeen taateen yuunivarsiitii keessatti ijoolleen ajjeefamuu sun kan ta'aa ture otuma inni Nobel Prize sana fudhatuun dura ture. So inni waan falmisiisedha garuu akka gaanfa Afrikaatti wallabee waggaa baay'eedhaaf ture. Furaniiru hiikootti kennaniiru kan jedhuu fi abdii jedhan abdii Itoophiyaa gara biyya dimokiraasiitti ceesisuu abdiidha. Qabdii kennanii abdiidhaan laataniif jechuudha. Qabdii laataniif qabadhu kana yoo biyya kana nagaa goote waan adda biraasii eeggata waan adda biraasii badhaasne jedhan egaa mee ilaalla jedhaniiru ayi anumatti itti dabalee. Itti aansee immoo rifereendamii Sidaamaan waggoota dheeraadhaaf naannoo ta'uu barbaaddi mirga ofiin of bulchuu kaa'achuu barbaaddi kan isaan bulanii jiran immoo sabni baay'een goojjoo tokko jalattidha kan isaan bulaa turanii. Kanaafuu kanarraa ka'uudhaan rifereendamii yookaan mirga ofiin of bulchuu yeroo dheeraadhaaf jechuudha kan isaan gaafachaa turanii. Haa ta'u malee lubbuu baay'ee balleessee nama baay'ee qaama madeessee gaaffiin mirga isaanii gaaffiin mirgi dimokiraatawaa yookaan mirgi namummaa isaanii kabajamee fi naannoo of danda'an ta'anii jechuudha. Asirratti waan tokkoon kaasee darbuu barbaada maaliin innis filannoo san gaggeessuudhaaf dugdana qaba harkana qaba maalinaan guunne akkina hir'ata. Oduma jedhanii jala fageessanii gaaffii uummataa deebisuunsaa kan hin oolle mirga isaanii argachuun isaanii kan hin oolle eegamuufi kan hin oolle mirga isaanii achi jalaa bubbutanii dhumarratti maal godhanii filatanii naannoos ta'aniiru. Isarratti wanni nama gammachiisu tokko hawaasaan kan eenyumaa miti jechaa jedhamaa ture. Biyya abbaan qabne hin jiru. Biyya abbaan qabne hin jiru. Namni barbaade dhufee keessa qubachuu danda'a. Qubataa gaafa jedhamu
iddoo adda biraadhaa rakkinaan ta'uu danda'a jireenya wal qabatee ta'uu danda'a baay'inaan yeroo baay'ee qubattoonni rakkinaan kan isaan qubatanii soo namoonni achi garaagaraa namoonni biyya garaagaraa dhaqanii achi qubatan jiraachuu danda'a biyyi sun garuu abbaa qabdi abbaan ishee amma beekamee Sidaamaa jalatti dhaqan isheen bulaa jirtu miti hawaasaan. Inni immoo namoota baay'ee aarseera kun maali wannoon isaa waan guddaadha maaliif keessa jiraattee guddistee fi abbummaa biyya sana fudhachuun waan adda addaati jechuudha. Kan eenyumaa miti kan jedhamu tokkotu jira beektaa biyya. Ani eenyumaa miti. Anki yaallee odoo fedhi kiyya jettee irraa fudhatta beeksi galee miti. Ownership amma ati waan kiyya naan jette mi'a akka fudhattee alakkii an kiyya jedheen sirraa fudhadha miti. Ani eenyumaa miti jette immoo lafa goote jechaadha. Asirraa waan adda biraa maalidha beektaa gara baay'ee na kofarsiisu gaafa Sidaamaan referendamii mataa ishee kabachiifachuu fi wantoota isheen keessa dabarte baay'ee wantoota namatti tolan turre lubbuun baay'ee darbaniiru qaamonni badaaniiru so gaaffii mirga gaafa gaafatamtu yeroo baay'ee kabaluun ni jiraata jechuudha. Asitti yeroo darbe saasaa ture amma akkasumas akka carraate gaaffii mirga gaafa gaafatamtu qaamni mirga keessii kabachiisuuf dhaabbate yeroo inni mirga keessii dhaanutu jira. Mirga sii laachuuf haboon qabu mirga keessii kabachiisuudha kan inni iddoo sana dhaabbatu. So qaamolee kanaan jechuudha uummanni Sidaamaa kan isaan baay'ee dararamaa ture dhumarratti garuu milkaa'eeraa fi jechuudha. Abbaa isaanii mirkaneeffataniiru inni akka waan lamaatti ilaalame ture tokkoffaa biyyatti Itoophiyaa keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'a. karaa dimokiraatii karaa sirriitiin kan jedhu kamooni persentii 98 jedhamanii naannoo akkasiidha. So inni maal godhe abdii ture namatti filannoon gaggeeffamuu danda'a ilaala. Hamma kanaa cufamaa ture jechuudha. Saammi kuni naannoo ta'u fedhamanni qaba agarsiisa lakkoofsi kun. Inni ittaanu wanta baay'ee yeroo dheeraaf namoota garaagaraa qaamota karaa lamaaniin baay'ee wal falmisiisaa ture wantoota baay'ee nama bohaarsa wantoota baay'ee gaaffii kaasaa turanidha jechuudha. Inni egaa manni lumaa Oromoo dhaabbachuusaa jechuudha. Gaaffiisi namoota baay'ee biratti gaaffii guddaa kan uume namoota baay'eef immoo deebii sirrii kan ta'e ture jechuudha. Itti aansuudhaan immoo bitootessa 4 Itoophiyaatti koronaan Itoophiyaa seenee jechuudha. Kuni ikonomii koronaan ikonomii biyya baay'ee miidheera sooshaal laayif keenya baay'ee jijjiireera. Walitti siquun kuni walii wajjin ta'anii bira dhuguun kuni walii wajjin haasa'uun kuni baay'ee daangeffameera jechuudha. Dhukkuba kanaan anaaf sillaman walirraa fagaannee jiru kanaan daawwattoonni keenya tilmaamuu danda'u silaasin ta'an ture. Kanaafuu baay'ee jijjiireera jechuudha addunyaa kana. Asirratti wanti kaasuu barbaadu dhukkubni kun hin beekamne ture gara mudde keessa ture kan mudate biyya Chaayinaatti kan jalqabe isa booddee dura kan gabaafame akka dhukkuba sun hin beekamne tokkotu uumamee mudachaa jira babal'achaa jira. Chaayinaa biyya magaalaa Wuhan jedhamtu keessatti naannoo Wuhan jedhamtu keessatti achi booddee erga qoratamee booda sanyiin koronaa vaayirasiin sanyii baay'ee gosa baay'ee qaba. Sanyii koronaa vaayirasii keessaa istireenii keessaa isa tokko fedhee maqaan isaa COVID-19 jedhee isa booddee addunyaa biyya baay'ee akka namoonni mana hin baane akka dorgamu godhee achumaan biyya keenya bitootessa 4 Itoophiyaa seenee jechuudha isaanis karaa xiyyaaraa achi jalqabama isa dura illee seenuu danda'a. Baay'ee tuqaa ture maaliif biyya alaa waan tureef dhibeen kun kan seenuu danda'u karaa baay'inaan kan seenaa ture karaa namoota imalaniiti baay'inaan karaa xiyyaaraa kan namoota imalaniiti kan daddarbaa ture yeroo sanatti mootummaan immoo xinnooshii argisiisaa ture jechuun gara Chaayinaatti ammadumatti daandiin saaqamaa xiyyaara Itoophiyaa qofatu balali'aa ture gara Chaayinaatti warri kun dhaabanii turanii. Koronaan dhufee lubbuu namoota baay'ee galaafachaa jira. Ammas Itoophiyaa keessatti illee lubbuu namoota baay'ee kan inni galaafachaa jiru. Akkasumas egaa kanaan wal qabatee immoo wantoota baay'eetu jijjiirame. Filannoon biyyoota garaagaraa kan hambisan jiru. Akkasumas illee Itoophiyaan illee filannoo gaggeessuuf turte yeroo lammaffaadhaaf achi dabarsiteetti jechuudha. Yeroo hin beekamnetti amma xiqqoo kan dhagahamaa jiru 2013 keessa gaggeeffamuu danda'a wanti jedhamu haasa'amaa jira. Haa ta'u malee egaa filannoon kuni baay'ee kan amma biyya Itoophiyaa bushaa jiru. Paartiin biyya Itoophiyaa kana bushaa jiru filannoon kun akka waan
guddaatti baay'ee haasa'amaa ture filannoo kana dimokiraatawaa goonee gaggeessinee Itoophiyaa gara daandii haaraatti ni ceesisna akka jedhamu baay'ee irratti haasa'amaa ture. Koronaan Itoophiyaa seene jedhamu garaagarummaa ji'a tokkollee osoo hin guutiin haala itti filannoo gaggeessan osoo baay'ee seeraan haasa'ini daayireektilii gara filannoo yeroo hin beekamne achi dabarsu. Sababni isaa koronaanii nama walitti hin butu filachuu hin dandeessu mana tokko keessa baay'atee taa'uu hin dandeessu sababa jedhamu jechuudha. Haa ta'u malee biyyoonni baay'ee immoo maal godhaniiru filannoo gaggeessaniiru jechaadha. Kanaafuu gaamma kun yeroo lama jalqaba ittiin qophoofne wantoota baay'eetaa fayyadamee kan inni ganna keessadha kan inni ji'a 12ffaa keessa natti fakkaata kan ji'a 12ffaa keessa dhuguma filannoo utuu koronaan hin jiru ta'e dhuguma ji'a 12ffaa keessa biyyi kun filannoo gaggeessiti kan jedhu gaaffiidha. Sababni isaa Itoophiyaan baadiyyaa keessadha kan jiraannu. Affaar kun dooniidhaan dhaqanii filatan itti fakkaata. Sila yeroo kana keessa ture kan inni ta'u ture sila lolaan baay'ee keeyyamaa waashii baay'ee namoota baay'eedha kan inni kumaatamaadha kan inni buqqisaa jiru qe'ee isaanii irra. Kanaafuu gaa yeroo kana galmaaniiru gaa tikeettii fudhataniiru ta'uu danda'a kan kaardii filannoo. Egaa iddoo akkamittiin wantoota akkasii baay'ee naachuraal probleemii sababa ta'eef wantoonni akkasiillee tilmaamuu dadhabuu dhiisuu dandeessa. Ganni garuu ganna keessa godhamuun isaa garuu akka hanqina isaaniittidha kan lakkaa'amu. Koronaan immoo gaafatti dhumu hin fooyyeffatanii jechuudha. Ganna keessa garuu baay'ee falmisiisaa ture. Achi amma immoo maaltu dhaga'amaa jira? Lagdi haroon Haroomayaa deebi'aa jira jedhani. Biqiltuu warreen gad dhaabame deebi'aara waan ta'eef. Inni erga deebi'aa jiraatee karoorumaan immoo ani filannoos ganna keessa guutee achumaan immoo yoo lolaatti maktee jechuun karoorri kun akkamitti hojjetanaa galuu dideessi galee. Hin galu wanti ilaa maal dhabeetta wanti si galu tokko wanta hiika sirrii qabaatu wanta sababallee yoo dhiyeessame sababa sirrii ati fudhachuu dandeessa sammuu kee fudhachuu dandeessa. Nu galuu dideessidha. Sababi kun hin galu. Yeroo tokko liqinfama beektaa amma yoo bishaan irratti dhugee malee amma yoo na liqinfamaa jiru. Nu dadhabe taa qoyi. Qoyi sirreessanii lafa keenya. Hubachuu isaanii hubachuu kunuutu isaanii hubachuu akkam. Nuti hubachuu dadhabe taa qoyi. Ani chorbaatedha. Bara dheengaddaa muka dhaabne. Mukti sun egeree guutuu laga guguchisee akka kun awwaashii akka inni Haroomayaa deebisu hin beeku. Sirriitti. Garuu kan irraanfanne lolaan sun immoo namoota baay'ee buqqisuu soodaalee balleessuu danda'a kan jedhu irraanfanneetti ta'u beekuma dhiisne ta'u hin beekamu. Achi immoo kanuma keessa immoo filannoo gaggeessinaa jedhu. Namoota garuu liqinfamu waan kanaaf bishaan nuu galuu dide malee sirrii. Wanta nuun galintu jira malee kuni sirriidha. Wannatti karoorfame. Gadi fageenyaan itti yaadame halkaniif guyyaatti hojjetame. Wanta karoorfame akkasittiin jechuun. Biqiltuun baay'ee dhaabameera. Kana uummanni yaa'ee dhaabee yeroo sanas wantoonni turan baay'ee kan uummati react gochaa turedha. Mootummaan kuni waan gaarii jalqabsiise jedhamee uummanni yeroo baay'ee support godhe wantoota gochaa turedha. Sanaan gaa biqiltuun kuni warreen gaddaa maangoo fadhaaba maangoo isaanii faa nyaachaa jiru jechuudha. Haala kanaan jechuun mukni tokko guddatee akka roobni baay'ee roobu gochuu fi guddachuu qaba. Mukoonni kun egaa otuma hojjaa koo kana hojjaan gabaabaadha gaa booda keessatti. Otoo hojjaa kun caalee maangoo isaanii nyaachaa jiru jechuudha. Isaan kanaan bokkaa sanallee harkisanii roobsanii kun awwaashiin guutanii. Amma kana isaa jirtu waan lafarra jiru. Biyya kana garuu wanna lafarra jiru miti wanna yaada ta'e. Wanta yaada ta'etu yaada ta'etu haasa'ama jechuudha. Wanna yaada ta'etu dhufee miilaan dhaabbata. Amma barreen gaddaa biqiltuun dhaabbatee barana Haroomayaa guutuun yaada. Yaadni kun sitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaaf isaanitti mul'ate maal ta'e? Amma sii galee amma naa galeera naan galle naaf hin soba. Amma naa galeen qaban wanti wantas keessatti amma liqim ammas bishaan dabalatee dhuga ba'a. Haa ta'u inni itti aanu immoo mallattee bara 2012 keessaa inni itti aanu bishaan dhuga ba'a. Guyyaa baay'ee gaddisiisaa ture yeroo itti Oromoon baay'ee muufate ture jechuudha. Egaa Hacaaluun gootni keenya Hacaaluun yeroo itti addunyaa kanarraa du'an harka namaatti ajjeefamedha jechuudha. Hacaaluun egaa erga ajjeefame wantoota baay'eetu ta'e. Hacaaluun wantoota Oromoodhaaf akka nama qaalii tokkottidha kan inni ilaalamu ture. Akka Oromoon ija isaattidha ture kan inni ilaalamu. Qaamni Hacaaluu balleessuu barbaades akka ija Oromootti sababa ta'eef Hacaaluun gaafa Oromoon miidhamu sababan callisneef Hacaaluun gaafa Oromoon tuqamu sababan callisneef yoo Hacaaluu ajjeese
sababa kana namni dubbatuuf hin jiru itti fakkaatee akkasiin imagine godhanii egaa Hacaaluu ajjeesan jechuudha. Qaamoleen garaagaraa immoo namoota Hacaaluu ajjeesamu ammoo akka qoratamuuf qaamni akka poolitikaaliitti fayyadamnee fi kuni qaama walaba ta'een qoratamee bira gahamuu qaba. Sababni isaa qaamni asiis jiru achis jiru poolitikaaliitti fayyadamuu danda'a. Sababni isaa namni ajjeefame kun gootadha. Gootiin kun goota ija Oromoo sababa ta'ee fi jedhanii namoonni baay'ee poolitikaalitti fayyadaman jechuudha. Sana booda jedhanii illee wantooti kakka'anii Hacaaluun ajjeefamuu isaan booda jedhanii illee wantoonni ka'an akka pilaan godhamee wanta ta'e tokkotti itti fakkaata beektaa? Inni asirratti sirriidha. Isa booddee Hacaaluutu ajjeefame garuu Hacaaluun erga ajjeefame booda immoo maaltu ta'e aangaa'onni Oromoo namoonni ilaalcha biyya kana keessatti ilaalcha poolitikaa addaa ilaalcha poolitikaa mataa isaanii qabaatan tokko isaaniitu na ba'e. Walga'ii waamaman. Kanaaf bara 2013 filannoo walga'ii waamamanii. Walga'ii kun eessatti oolte mana hidhaatti. Mana hidhaadhaa maakalaawwiidha. Maaf daawwachuu qabna ture nu garuu maakalaawwii sana. Ani daawwadheera. Daawwattee taate maal fakkaata riskii daawwattoota keenyatti? Kan nu daawwachiisaa turan amma kan daawwachiisaa turan yeroo sana Gurmeessaa Ayyaanoo ture. Isa faana ture akka carraa dhufee iddoo ture faana nutti himaa ture. Achirratti maaliin argee yeroo sana namni baay'een kan aare manni sun yeroo bara dargii keessa kan hojii jalqabe. Achi manni san keessa namni baay'een rukutamee dhiigee hojjannaa dhufu dhiiga isaaniitiin ture kan mana san keessatti barreessaa turan. Barreeffamni karaa wannoo kana karaa mana fincaanii san keessa bara 1976 miseensonni adda bilisummaa Oromoo kan barreessantu jira jedhan tokkoffaa nama isaan hiisisee ta'uu danda'a jedhan kan barreeffamaa ture nama isaan hiisisee yookaan immoo garuu dubbii kee dammaan qabee wantoota sana agartii taati. Sumaa dhufaan jira isaatti achi waan akkasii barreeffamee ture seenota nama gaddisiisan achi immoo nama amma fakkeenyaaf hidhamanii achi buuteen isaanii dhabaman barreessanii fa'aa amma kan babbareeddu qofa hambisanii warra kan dhoksanii jechuudha. Kanaafuu maal beekama godaambaa gootee iddoo tokko akka godaambaatti gaafa keessu jechaadhaati wantoota achi keessa godaambaa gootee akka namni daawwatu barbaada taanaan ifaan ifatti akka dhaloonni amma jiru argee dhugaa jiru hubatuufdha malee kan ofii kee barbaadu qofaa filattee achi kaa'uun sirriin ture jechuudha. Maakalaawwiin hin cufamee jedhamee too haasa'amaa jiru gaa biratti maakalaawwiin adda biraa hidhamee du'a Hacaaluu booda immoo gaa ija Oromoo warreen ta'anii maakalaawwii deemanii achitti hidhamanii jechuudha isaanis. Asirratti wanni yeroo sana mormisiisaa ture maali akka nama dhuunfaattis kanan argee isa miti amma manni sun kan cufamu aan isaan goosise wannoota ta'an sana wannoota halluun irratti dibame sana seenaa sana barbaadna malee nuti mana qalamii diddee bareessitee mana miti manni sun manni maakalaawwiin sun Notorious jedhu warra Faranjii Notorious baay'ee wanna dhiibbaa mirga namummaa kana jedhamne kan keessatti gaggeeffame kan dhiisuu barbaadnu isa malee mana qalamii wanda halluu dibnee haaromsan jechuudha. Sana haaromsuun sun sirriin ture irratti xiqqoo namoonni baay'ee turanii jechaadha. Amma warri daawwachaa turanis dhaqanii amma keessa akka jiraattootaatti jechuudha kan isaanii keessa jiraachaa jiranii. Jawaar Faatiis Baqqalaa fa'aa Hamzaa Booranaa fa'aas kanas Abdii Ragaasaa fa'aa kanas waanuma kanatti fudhate jechuudha. Hojii jiranii egaa wantichi keessatti ta'aa ture amma egaa wanta qubaa qabnu beektaa kana jennee haasa'uu fi kanaafuu kanumaan irra dabarre qaama baay'ee akka jijjiiramni kun dhufu jijjiirama jedhanii kan isaan moggaasan kun akka dhufuuf shoora olaanaa taphatee of keessaa xaxxaragaa jiru jechuudha. Xaxxaragaa jiru. Asirratti adnan kaasuu barbaadu obbo Lammaa Magarsaa jechuun ce'umsa keessatti tiim Lammaa jedhamuun beekamu. Tiimiin sun tiimii jijjiirama biyya kana keessatti dhufe keessatti jijjiirama jedhanii keessaadha ibidda keessa dhaabbatanii qabsaa'aa turan keessaa isaan tokko adda duree turanii amala badan fakkaataa
hin taanee fi wanti wajjin badhaadhinaa wajjin deemsi hin taanee fi kanaaf dadhaban fakkaata. Dadhaban badhaadhinaa wajjin deemuu Ibidda sammuu qabsu ibidda keessa isa dhaabbatan sana laaf keessa hin bilcheesse moo ibiddichi? Moo hin gubu? Hin gubeeni wanti gubate tokko amma in ashaarume malee gubachuu irra darbii ashaaraa ta'e ashaar maal jedhamu gubatee daaraa gadi nyaachuuf siin taane amma fakkeenya boqqolloon gaafa waaddee gubuun waaddee bisheessuu danda'a si galeeramte lamaan TPLF keessa yeroo ture boqqolloo seeraan waadamte akka kanaatti dhaga jijjiirama kan inni hoogganaa ture isaan immoo maal godhanii ibidda keessa gadi naqan itti naqanii maalin jira waan ta'e nyaachuufis hin ta'u namni nyaatu uumaa wanti akka nyaata butuusuun taane akka dhandhama badee foolii badee akkas ta'e jechuudha. Kanaafuu Lammaa Magarsaa akkasumas illee Dr. Milkeessaa fa'aa Xaayibaa warreen kun jijjiirama kana wajjin sababa deemuu hin dandeenye jijjiirama hin dadhaban deemuu hin dandeessan jijjiirama kana wajjin hin taatan jijjiirama kanaaf jedhamanii gaggeeffaman jechuudha. Aangoo amma maatillee kana jechuun jalqabati warra turan keessaa eenyu tafe amma jalqaba warra turan keessaa warra beeku jechuun uummanni Oromoo amma tokkoffaa dogoggorri guddaan ture namoota amanuudha akka biyyaatti jechaan namoota kanatu akkas godha namoota malee kan amane uummanni Oromoo nu gaggeessu jedhee namoota malee kan amane dhaaban qabnu ture dhaabbiin san qabnu ture dhaabbileen hin jiran turan dhaabbileen amma yoo namoonni kun akkana godhan mana murtiitu nu sirreessa yoo namoonni kun akkana godhan qaamni poolisii akkana nu godha kan jedhu hin jiru namootuma amananiif garuu gaaffii wanta ta'e tokko si gaafadhuun isaaniinis deebii isaanii koomentii jalatti nuuf kennanii jijjiiramni kun dhufee gaafa Itoophiyaa muummicha ministeeraa haaraa muudachuuf jettu maqaa haaraan nageenya Abiyyi Ahimad gaafa jedhamu anaaf haaraa ture maqaan sun naaf wantiin turre beekamaan ture ani beekuun ture namoonni baay'eellee beekan turanii so sababa garaagaraadha kan kee jechuudha. Lammaa Magarsaa paarlamaa keessa sababa iddoo hin qabnee fi yookaan teessuma hin qabnee fi aangoo kana dabarsanii Abiyyi Ahimadiif laatanii jechuudha. Kuni baay'ee na teechisee dhameeranii yoo kana keessa dona galchuu baatte nutti tola irraa ka'ee na teechisee jedhaniiru amma bakka taa'ee dhiitan fakkaata. Bakka taa'ee dhiitan fakkaata amma irraa ka'ee na teechisee barcumarra jedhanii amma barcuma amma lammaan dhaabachaa jira jechuudha iddoo taa'u dhabeeme. Dhiitan malee. Jechuun Abiyyiin ka'ee teessisan ture amma lammaan dhaabachaa jira jechuudha iddoo. Dhiitan kuffisa bakka taa'ee lukaan. Kuffisa hin kaane jechuudha ammatti kuffee jira. Egaa Waaqayyo isaa gargaaru. Maal akka godhu? Waan bira Waaqayyo beekaa kana keessa seenuun dhiisna. Dhiyaa keenyas deemaa sababa jiruu fi inni dhumaa inni kan kaa'anne waa'ee filannoo gaggeeffamudha jechuudha. Lamaan keenya iyyuu Finfinnee keessadha kan hin jiraannu. Finfinnee keessatti jireenyi maal akka inni fakkaatu beekna. Yeroo hundaa hiriiradha. Ganama kaatee hiriirtaa nama jamoon jiradha. Jamoodhaa dhufee naannoo kanaa ga'uuf dhoqa booraa ga'uu fi hiriira lama hiriira jechuudha. Jamoodhaa hiriira baay'ee dheeraadha. Itti aansee kee immoo ammas dhufee naannoo Meeksikootti immoo nan hiriira jechuudha ammas. Jireenyi Oromoo kabajamuttee amma na hiriirre yoo na bilaa bilisa baanii. Maal taasise dheerina hiriira kanaa maal taasise kanaafuu hiriira duwwaa ture jechuudha. Filannoonis kan inni gaggeeffamu hiriiraan jechuun hiriira hiriira nagaa hiriira kan addaan baase jecha madaalu barbaadachaa ture. Sogaa koronaan haa dhufu iyyuu malee hiriirri hin dhaabbanne jechuudha. Wal keessa deemuu hin dhaabbanne jechuudha. Taaksii keessa gaafa galtu ammati hin hiriirta walirraa fagaattee hiriirta garuu taaksii tokko keessa seenta. Asirratti wanti mana birateessaa garuu alarraa munarraa fagaattee koronaan taaksii keessatti hin daddarbu konkolaataa keessatti hin daddarbu walgahii gaafa teessu hin daddarbu gaafa wantoota kana fakkaatan gaafa kan inni daddarbu gaafa filannoo daddarbu. Asirratti annan kaasuu barbaade gaafa mormituunis nama afur ta'e caala ta'e wal arguun daddarba beekta akka murtii atattamaatti waa'ee poolitikaatiif jedhanii nama afurii walitti qabamuun hin danda'amu jedhama. Sababni isaa koronaan daddarbu. Eenyu kana walumaan dhumini paartiin biyya bulchuu paartii mormitoota wajjin wal geetaa tureera. Kan mormitoota wajjin taate tureera ofiisaatis. Kumaatamaan ta'anii
wal geggeeffachaa Kan koronaan abbaa qaba jechaadha. Koronaan hin filata beektaa akkuma hin filannoo kanaan na baase inni filannoo inni isaa filan jechuun hin filannee garuu Duuba faree filata. Daaroo filachuu dandeessa. Koronaan hin filata ammatti diimtuu sababa siisii qabachuu dhiisuu danda'an immoo sababa magaalaa ta'eef magaaluma gurraacha jiran sababa ta'eef aanaan immoo na dhiisaa jechuudha. Kanas ta'u sana Tigraay filannoo baay'ee naga qabeessa gaggeeffatte jechuudha. Waqtii koronaa keessa teessee haala baay'ee nama ajaa'ibsiisu miidiyaawwan garaa illee gabaasaniiru jechuudha. Filannoon koronaa osoo jiru ni gaggeeffama wanta jedhu naannoleen kan biraallee akka isaan barumsa baay'ee gaarii kenniteefi filannoo gaggeeffatteetti. Kana irratti garuu namoonni baay'een amma maal akkamitti ilaalama filannoon Tigraay kun biyya kana keessatti yeroo jedhamu namni kaani mana seeraan alaati. Mana seeraan alaati. Akkas jechuun ilaalcha adda addaatu jira garuu ani akka dhuunfaa kiyyaatti maalinni kan ifa godhe kanan jedhu tokkoffaa kan itti gaafatamuu kan qabu Tigraayitti filannoon gaggeeffamuu danda'uunsaa arraba guddaa kan ta'uuf boordii filannoo akkasumallee maaliifi odoo sirriitti qorannoo gahaan godhin odoo in ilaalin maaliifi baramaatuma deema isaan hojiin isaanii kan dhaabbataniif kan maallaqni kanfalamuuf filannoo biyya kana ganaa gaggeessuudha. Dhiibbaalee jiru rakkoolee jiru hunda darbanii filannoo gaggeessuudha. Isa gochuu dhabuun isaanii rakkoo guddaa uumeera jechuudha. Amma kun an Tigraay showkeesidha jechuudha. Godhamuu hin danda'a kan maaliif dadhabanii amma durayyuu namni hunduu adarbu jedhee kan yaadaa ture Tigraayitti erga gaggeeffame booda amma yoo Tigraayitti dhuguma koronaan babal'atee kana booda ekonomiin isaanii maal isaanii hubame dhugaa qabu jechuudha. Kana booda waan agarru ta'a jechuudha. Waan agarru ta'a. Garuu amma ammatti boordii filannoo barbaachisummaa isaa karaa salphaa filatan fakkaata maaliif dhiisuun salphaadha ka garuu wantoota jiru rakkoo jiru hunda wal qabatee ilaalanii dhiibbaa jiru hunda darbanii tarkaanfatanii gaggeessuu qabatu maaliif kuni biyyattii wanna Pandora box jedhamu wanna beekamne haalan beekamne keessa galchee jechuudha. Kanarraa kan waqtaa koronaan kun garuu wanta adda biraan ta'uu hubachiise filannoon naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamu wanta adda biraan hubachiise mootummaan federaalaa immoo filannoo sababa koronaa godhachuudhaani filannoo gaggeessuu dhiisuu isaa waan lama wantoonni lamaan kuni waan tokko nu hubachiisan beektaa rakkoon uumamee jennaani filannoo achi dabarsuuni sirrii akka inni ta'e jechuun rakkoon amma koronaan rakkoodha miti filannoo achi dabarsuu isaa osoo mootummaan naannoo Tigraay filannoo gaggeessine ta'eeti qaamni adda biraa sababa garaagaraa uumuudhaani leekcharii shoort nootii wayii kennaniif jechuudha. Masin qaama kana warra Itoophiyaa dhufee bushuuni rakkoo wayii yoo uumame filannoo gaggeessuu hin dandeenye. Sababni isaa jedhani akka sababaatti koronaa yeroo ture mataa isaallee filannoon hin gaggeeffamne wanti jedhu wayii ka'anii darban jechuudha. Maaliif yeroo darbanii waggoota 27 keessa waan barbaachisu ta'eyyuu filannoo guyyaa tokkoof hin darbine turre amma Itoophiyaan histirii yeroo jalqaba filannoon burjaaja'aa jira jechuudha. Guyyaan isaallee ifa bahee hin beekamne yeroo tokko ji'a 5 booda gaggeeffama yeroo tokko ji'a 9 booda gaggeeffama. Koronaan immoo waggaa lamaatti WHO'n hin badu jedheera sababa ta'eef kun gaaffii wal mirmisiisaadha karaa seeraan immoo badaanuunis qaama seeraa sababa ta'aniif seera sababa baraniif badaa haasa'uun nurraan eegamu ture. Egaa kunis baranuma jennee tuqaawwan nuun qabanne dubbii ijoo waggaa kanaa kana fakkaata ture yoo wanta hambisne jiraate egaa daawwattoota keenyaan baay'ee nuuf kolchaa jenna. Wanti dabaltu qabda. Wanni jechuu barbaadu barri 2012 uummata Oromootiif bara ulfaataa ture. Amma yeroo kanatti uummanni Oromoo rakkoo guddaa keessa jira. Dubartoonni rukutamanii madaa isaanii sukkummachaa obboloonni mana hidhaa keessatti dararamaa abbootiin mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Walumaa galatti bara rakkisaa ture. Amma yeroon ayyaana waggaa dhufaa jira. Yeroo ayyaana waggaa kana akkuma duriitti gammachuudhaan kabajuun xiqqoo ulfaata nama hundaaf ulfaata. Oromoon namoota baay'ee dhabe bara kana keessa namoota baay'ee dhabaa jira. Ammas lubbuun namaa ba'aa jira. Barri dhufu kun kan Oromoo lubbuudhaan jiraachisu haa ta'u jedha. Warra hidhaa keessa jiruufis Waaqayyoon hiikoo kennuuf
warra rakkoo adda addaatiin Oromoo qabamee jiru hundaa Waaqayyo haa ilaalu jecha ayyaana kana akka duriitti gammannee bohaarree dabarsuun Oromoo hundaaf ulfaataadha jedhee yaadaan akka kootti natti ulfaata. Kabaja ayyaana bara kanaa fi kan bara 2008 dhumni isaa walitti fakkaata. 2008 dhuma isaarrattis haaluma kana fakkaatu ture. Uummanni Oromoo darara cimaa keessa ture. Ijoolleen baay'een hidhamanii ture. Namoonni baay'een keessatti rakkachaa turanii. Gannis dukkanaa haalli Oromoon keessa jiru kunis dukkanaa. Waaqayyo gara faatti nama baasuun jedha.